Jimaata darbee Itoophiyaan Olompikii Paaris irratti fageenya meetira 10,000 madaaliyaa warqee argamsiisuu dandeessi jedhamtee eegamtee turte. Haa ta'u malee madaaliyaa meetii atileet Bariihuu Aragaawwiidhaan argachuudhaan madaaliyaa ishee jalqabaa fudhachuu dandeesseetti. Fageenya kana irratti hojii garee atileet Yoomiif Qajeelchaa, Salamoon Baaragaa fi Bariihuun Aragaawwii irraa mul'ate jajjabeessaa ture. Atileet Bariihuu Aragaawwii dorgommii booda yaada kenneen hojii garee irratti qindoomni agarsiisne baay'ee gaariidha. Akka biyyaatti warqee eegnuus qindoomni keenya irra caala bareedaa ture jedhe. ለኔ በግሌ አሪፍ ነው በቡድን ደረጃ ደግሞ በጠቅላላ ለሀገራችን ያው ወርቅ ስለተለመደ በጣም ደግሞ ያ ወርቅ ለማምጣት ነበር አቀደን የገባን የነበረው akka dhuunfaatti qabxiin argadhe gaarii ta'us akka biyyaatti madaaliyaan warqee eegamaa ture waan baratamaa waan ta'eefis haa ta'u malee fiigichatti yegguu seentu mo'achuu fi qofaa miti inni guddaan hojii biyya keenyaa boonsuu jechuudha isa immoo haalaan hojjenneerra qindoomni keenya baay'ee gaarii ture. Leenjisaan fageenya meetira 10,000 Komishinar Hussein Shiboo gama isaaniitiin kanaan dura atileetonni keenya hojii garee irratti laafaa turan Paaris irratti garuu hojiin agarsiisan baay'ee dinqisiifatamuu kan qabudha. Warqee dhabuun keenya gaddinus meetii argachuun salphaa miti jechuun dubbataniiru. Kanaafuu qophiin keenya baay'ee bareedaadha. Haa ta'u malee dheengadda akkuma agartee kun dorgommii irratti atileetonni keenya gareedhaan yeroo dheeraadha gareedhaan waliin wal qarqaaranii fiiguun ergaa fi tureera gareedhaan waan isaan agarsiisan hojumaan waan agarre ta'a. Kanaafuu atileetonni keenya nuummoyyuu kaayyoon keenya kanuma kan barbaadaa turre warqee argachuudha. Garuu warqee argachuus baannu haalli isaan hojiin isaan hojjetan waliin gareedhaan isaan hojjetan warqeedhaan olii waldorgommii sana irratti ani baay'ee nuti gammadee jira. Atileet Bariihuu Aragaawwii Yoomii fi Salamoon waliin fiigichi akka ariifatu gochuun keenya morkatoota keenya abdii kutachiisuuf akka ta'e dubbateera. አዎ ከመጀመሪያ ለማደንዘዝ ነበር ሐሳባችን አሁን ቶሎ ብለው ፊኒሺንግ ስለሚነሱብን ያው ለመቁረጥ ነበር ሐሳባችን ተግባብተን jalqabumarraa kaasee fiigicha ariifachiisuun isaan muruuf karoorfanneetu kan walharkaa fuudhaa fiigaa turre sababni isaa atileetonni kaan dhumarratti ariitii dabaluun waan nu dursuu danda'aniifi haa ta'u malee karoorri keenya hin milkoofne gara fuulduraattis irra caalatti hojjennee akka qabxii fooyya'aa fiinnu abdiin qaba. Dorgommii gulaallii meetira 3,000 gufachiisaa dubartoota jidduutti taasifameen atileetonni Itoophiyaa lama Loomii fi Simboon marsaa xumuraaf darbuun guyyaa boruu madaaliyaaf akka fiigan barameera. Leenjisaan meetira 3,000 gufachiisaa isaa Shiboo gulaallii irratti atileetonni qabxii gaarii galmeessuu isaanii fi guyyaa borii immoo madaaliyaa argachuuf akka karoorfatan dubbataniiru. Ramaddii jalqabaa Loomii mul'ataa jalalli gooteen sa'aatii saffisa mataa isii fiiguudhaan sadarkaa 5ffaa qabattee gara gulaalattaan gara gulaalata xumuraa dabarteetti. Simboola baay'eellee akkuma mucayyoo Bahaareen raankingiidhaan gufachiisaatti Daayimand Liigii sadarkaa 1 jira mormaa wal qabattee lammaffaa ta'e dabarteetti. Kattaan immoo Rabbi yoo nu gargaaree guyyaa lammaffooti. Kanaaf ijoolleen kun ijoollota jiran hundaa'uu dorgommiin isaan morkattoon isaanii salphaallee yoo ta'uu baate ijoolleen keenyallee salphaa miti isaan wajjin warqee wal qoodamuuf chaansii 50-50 qabu yoo Rabbi jedhe qabxii gaarii biyya keenyaan galmeessan jedhe yaada. Olompikii Paaris bara 2024 irratti gaggeeffamaa jiru kanarratti Ameerikaan warqee 19 meetii 26 fi naas 26 walumaa galatti madaaliyaa 71 galmeessuun dursaa jirti. Chaayinaan warqee 19 meetii 15 fi naas 11 walumaa galatti madaaliyaa 45 galmeessuun sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Keessummeessituun Olompikii Faransaay immoo madaaliyaa warqee 12 meetii 14 fi naasa 18 walitti qabdee walumaa galatti madaaliyaa 44 sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Afrikaan kibbaa warqee tokko meetii tokko fi naasa lamaan Afrikaa irraa dursaa jirti. Aljeeriyaa fi Yugaandaan warqee tokko argachuudhaan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa qabatanii jiru. Itoophiyaan meetira 10,000 madaaliyaa meetii tokko injifachuun Afrikaa irraa sadarkaa arfaffaa qabattee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Faransaay, Paaris.